Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni maatii Abdurrii Teach Media Channel nagayni koo qilleensarraan isin haa qabu jecha arras deebinee jirra. Viidiyoo addaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Qormaata miid egzaamii waliin xumurree akka waliin hojjannee waliin xumurruuf akkuma isin naan jettan karaa qorumsaattis deebii jettanii waada isiniif galee qorumsa adda addaa qabaddeen istiidiyoo galeen jira. Nageenyi koo qilleensarraan isin haa qabu jecha kan kaabaas kan kibbaas kan dhiyaas kan bahas bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qabu jecha barumsa addaatii moodel egzaamii yoo isinitti tole like share subscribe comment godhaana jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha yommuu isiniif dalagamee jiraate nuuf dalagamee jira ittiin laffayni jettanii komaanti jalatti na beeksisuu qabdu. Haala kanaaf amma hanga gaafee 10 wayii takka isiniif dalageen kaanis yoo isiniif kan tolu ta'e fuula duraa itti fufnee hundasaa history geography economics hunda ingiliffaallee dabalatee waliin hojjannee waliin dabarfannaan isiniin jaa barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatanis like share subscribe comment gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan isinitti himaa. Warreen duraan maatii taatanis laayikuma koomantuma gootanii sheer gootanii akka nu cinaa dhaabbattan asumaan isin hubachiisaadha. Gara barnoota keessaniitti waliin dabarfannaa barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa. Okay. Akka isin gartan this exam panel the consistency economics examination in the what mid model exam wanni amma hojjechuuf deemnu maali model exam in economics 2060. Okay. Qormaata bara 2016 new curriculum irraa kan bahe jechuudha. Steepii kanaan akka isin gartanii dhufee jira. Itti fattanamtanii jirtu waan ta'eef haala kanaan sun waan dubbisnu nu barbaachisu gaafii kara gaafii keenyaatti kallattiidhaan ni seenna jechuudha. Gaafichi akkana jaa which one of the following process is what specific to inductive method nuun jaa. Kana jechuun maali? Adeemsa armaan gadii keessaa mala inductiivii adda kan ta'e eessa kamii nuun jechuu jira jechuudha. Identify problem. B. Developing hypothesis. C. Defining technical term. D. Collecting data. Okay. Akka kana gadiitti akka isin gartan kanatti lafa nuu kaa'ee jechuudha. Isaan kanarraa haa addaa isa kami? Adeemsa armaan gadii keessaa mala inductiivii adda ta'e isa kamiin hunja kan inductiiviidhaan adda ta'e isa kamiin hunjachaa jira bara. A. Identify the problem. B. Defining technical term. Developing hypothesis. C. Defining technical term. D. Collecting data. Okay. The answer is what? Developing hypothesis jechuudha. Kun isa walitti deemu jechuudha. Adda ta'e kami? Isa amma isin gartan kanaa jechuudha. Haala kanaan hordofaa ishii. Kanaaf answer is what? B. Okay. Inni lammaffaadha. The general objective of macroeconomic policy to achieve. Okay. Macroeconomy amma micro nun jenne macro nun je macro. The general objective of the macroeconomic policies to achieve. Okay. A. Price stability. B. Full employment. C. Maximum possible output. D. All of the above nun je amma. Kun jechuun gaamma isinis ilaaltanii agartu jechuudha. Kana jechuun maali? Kaayyoo waliigala ni beektan. Kaayyoo waliigala yookaanis
waliigala imaammata diinagdee maakiroodha. Maakiroo jechuun kan waliinii jenne agrigeetii kan jenneen san kan hundaa'u jechuu haammatu jechuu indiviijuwaal kan nama dhuunfaatiin socho'u miti. Wanni kun akka biyyaatti jeneraalii kan socho'udha jeneraalii kan socho'u jenne isa kanaa waliin ka deemuu nun jee eenyuu nun jee akka isin agartan kanatti jechuudha. Maali? The answer is what? A. Price stability is true. Kuni maali? General objective of macroeconomy dha kunis beekamaadha. Full employment in beekamaadha kunis. Kunima akka ijooti seen maximum visible output. Kunillee waliin deema all of the above. The answer is what? All of the above. Okay. The answer is all of the above jechuudha. Question number 3. Which one of the following is not future of command economy? Kan armaan gadii keessaa command economy kan hin ibsine isa kamiin jechuu jira. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu amala diinagdee ajajaa hin taane gartee amala diinagdee ajajaa kan hin taane isa kamiin jeemma. A. Right to private property. B. Collective ownership. C. Central economic planning. D. Maximum social welfare. Okay. The answer is what? The answer is A. Right to what? Private property. Isa kanaatu isaa wajjin deemne. Jarri kun hundinuu isaa wajji isa seemaas okay. Kuni maaliif isaa wajjin hin deemne jennee yoo kan laallu ta'e kanneen armaan gadii keessaa diinagdee ajajaa wajjin kan hin deemne isa kami mirga qabeenya dhuunfaa jaa. Qabeenyi dhuunfaa kan addaati jechuudha. Kun ammoo abbummaa waloo biin jechuudha. Siin karoora diinagdee giddugaleessaati. Diin ammoo wal gargaarsa hawaasummaa olaanaa social welfare jechuudha. Kun immoo beekama. The answer is what? The answer is A. Okay. Haala kanaan na hordofa. The answer is A. Okay. Hayyee. Question number 4. Okay. Question number 4. During business cycle, the opposite of truth is what? Dash nunje. A. Trend. B. An inflection. C. Peak. D. Hyperinflation. Hyperinflation. Kana jechuun maali? During the business cycle keessatti operation amma waa'ee dhangala'aa geengoo jenneeti haala dinagdee geengoodhaa ilaalle. Yeroo takka gabbu'aa ol kadeemu jechuun depression minaamin trend peak up down kan jenneen san jechuudha. Isa keessatti isa kamtu saayikilii oppositii obsiruu ka ibsu isa kamiinuu jechaa jira bar. Dhageeffadhu. Kanneen armaan gadii keessaa yeroo marsaa daldalaa jechuudha. Faallaa suruuzii kan isa ta'e isa kami. Suruuz jechuun gagbuu jechuun faallaa isaa ka deemu piikiidhaa jechuu aapii ol deemu jechuu yeroo kana. Leebaalii san irratti jechuudha marsaa geengoo san chaaptar 1 gama dhumaatti waliin laalla. Kanaaf dipireeshinii jira piikii jira achirratti jechuudha suruuzii jira wal caalaa deemaa jechuu akkasitti. Peak jechuun isa gubbaa irratti jechuudha. Suruuz isa depression isa gabbuu jechuudha. Kanaaf maali? During business cycle opposite isaa katee the answer is C jechuudha. Inflectionidha. Peak jechuun peak isa akkasitti sarara gubbaa irratti jechuudha kanatti akka karaa jajallaa ta'e isa keessaa lufjee ol beesan jechuudha. Hyperinflation. Kunimmaa isaa waliin walitti deemu. The answer is what? C jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeessu. Question number 5. Limitation of supply of economy or of commodity in the relation to the need for
it is referred to what? Okay, limitation. Dhiyeessi meeshaa tokkoo jechuudha barbaachisummaa isaa wajjin wal qabatee jechuudha kan daangeffamu kan ergawaat kan daangeffamu era isa kamtu daangeffamaadha jechuudha meeshaa tokkodha amma barbaachisummaa isaa wajjin jechuudha wal qabatee kan adda baasu isa kami A choice B scarcity C shortage D surplus nunje. Limitation of supply commodity is relationship of what need for it is referred to A choice B mama filannoo hanqina caalmahaa nun jechaa jira shortage surplus scarcity choice. The answer is what? The answer is B scarcity jennaan maaliif scarcity wanni kun maal nu gaafate limitation of supply nun jee bar limitation jechuudha achirratti waa'ee hanqinaati himaa jira jechuudha commodity of relation need of refer to is scarcity jechuudha kun isaa waliin deemu maali scarcity. Okay, question number 6. One of the following terms refers to the situation in the which people are engaged in what job. This job do not measure up to the capability capability and qualification. Okay, A full employment, B underemployment, C involuntary unemployment, D seasonal unemployment. Okay, kana jechuun maal jechuudha amma fakkeenyaaf question number 16 kun jechuudha jechoota armaan gadii keessaa isa kamtu jechuudha haala namoonni hojii irratti bobba'an garuu hojiiwwan kun dandeettii fi ga'umsa isaaniitiin kan hin madaalamne agarsiisa anuun jechaa jira bar. Okay, hanumman jechaa jira A full employment, B underemployment, C involuntary unemployment, D seasonal unemployment. The answer is what? The answer is B under unemployment ila jechuudha B what under unemployment ila jechuudha. Question number 7. Which one of the following is the main determinant of supply? Determinant supply kan tahe isa kami nun jechuudha kan armaan gadii keessaa maali? Question number 7 murtee isaan ijoon jechuudha heeysi kan armaan gadii kan keessaa isa kami nun jechaa jira A taste of consumer, B consumer income, C change in factor price, D presence of community. Okay, community of what? The preference of what? Consumer. Kana maal ibsa kunneen maal ibsu jira isaan kana keessaa meenii kan ta'e jechuudha waa'ee dhiyeessaa irratti inni meeniin isa kam ture isa kam ture maali mi'a fayyadamtoota biin galii fayyadamaa sinwaat jijjiirama faaktaroota jechuudha piraayisii keessatti diin filannaa fayyadamaa. Okay, the answer is what? Change in factor price dha bakka kun beekamaadha. C change in factor price dha. Maaliif isa ta'e jechuudha waliin ilaalla amma inni maali
Meeyinii jeema meeyinii waa'ee sappilaayii kana ilaalchisee inni meeyiniin isa kamiinuu jechaa ture. Meeyiniin kun eenyu ture? Jijjiiramoota faaktar piraayisii keessatti jechuudha. Adeemsifamu kana wanti ijoon achi keessatti ture jechuudha. The answer is what? C. Okay. Question number 8. Question number 8. Question number 8. One's inflection is an outcome of what? Rise in the value of production factor of what? Production factor. Outcome is what? A. Demand pull inflection. B. Supply shock inflection. C. Devolution. D. Stagflation. Okay. The answer is what? Maal nu jechuu barbaade asirratti hordofi. Qaala'insa jireenyaa bu'aa daballii gatii sababoota jechuun oomisha erga ta'een boodatti bu'aa isaadha jechuudha. Bu'aan isaa isa kamiinuu jechaa jira. Qaala'insa jireenyaa fedhii hir'isuutiin makuun maali? Demand pull inflection jechuudha. Biin supply what? Supply of distribution. Supply of distribution hoggaa jennu maali? Qaala'insa jireenyaa dhiyeessiin hir'ifate jechuudha. Inni kun gatii hir'isuudha, inni siidha jechuudha. Maal jechuudha? Gatii hir'isuu deflation jechuu gabbu'uu jechuudha. Stagflation. Ja. The answer is what? B jechuudha. The answer is B. Okay. The answer is supply shock inflation jechuudha. Okay. Haala kanaan laaluu dandeessu. The answer is B. Question number 9. From the basic economic question, how to produce refer to dash. A. Equation of amount. B. Equation of distribution. C. Equation to technological choice. Sorry. Equation of resource allocation. Wanti tuni ijoodha. Bara feete naaf tuni dhufti, bara hunda ni dhufti jechuudha. Bara hunda ni dhufti. Questionii bara hedduu dalagni ni dhufa. Hinaaf hunni kun. Question number 9. Form of basic economic question. Form economic question jechuudha. How to produce kate isa kami kamtu isa ibsa. Anu jechaa jira. Question number what? Question number 9. Gaafilee dinagdee bu'uura irraa akkamitti oomishuuf jechuun akkamitti oomishuu jechuun kan eeru isa kami. Hayyee gaafii hagaa. B. Gaafii raabsaa. Siin maal? Gaafii filannoo teeknooloojiidha. Diin ammoo gaafii ramaddii qabeenyaati. Okay. Maali? The answer is what? C. Question of technological choice dha jechuudha. Kan isaa wajji deemu kami? The answer is C. Isuma kana. Okay. Question number 10. An important indicator of a nation as well being is dash. A. Gross national income. GNI. Gross national income. Gross domestic product. GDP. C. Gross national product. GNP. D. Net factor income. NFI. Okay. An important indicator of nation. International jechuudha wanti kun. Question number 10 sirriitti hordofi. Agarsiiftuu barbaachisummaa nageenya sabaa tokkoo kan ta'e galii waliigalaa biyyoolessaa, oomisha waliigalaa biyyoolessaa, oomisha waliigalaa biyyoolessaa, galii qabxiilee qulqulluu jechuudha. Isa kana gaafii kanaaf deebii kan ta'u isa kami? The answer is what? B.
gross domestic product GDP da jechuudha. Beekama kun yeroo maraa'u jechuudha. Waan kana sirriitti akeekkadhaa ni dhufa kunis. Zaan saris what? Gross domestic production jechuudha. Isa kanaatu bu'uura hangafaa ta'aaf. Yoonni kun hin jiraanne national hin jiraachuu hin danda'u jechuudha asirratti. Question number 11. Question number 11. Okay. When producer introduce modern technology in his firm, okay, A, his supply curve shift inward, B, his supply curve is shift outward, C, supply curve is remain constant, D, supply of good decrease. Producer indicator gaafii kudha takkaffaa jechuun sirriitti ilaala. Kuni maali? Oomishtoota tokko dhaabbata isaa keessatti jechuudha teekinooloojii akkamiitiin jechuu akka inni adeemamuu danda'u. Isa kami? Karbiin dhiyeessaa isaa gara keessaatti jijjiiramaa jechuudha. Jechuu kas ja'a. Supply shifting inward gara keessaatti. In supply curve shift outward gama alaatti. His supply curve is remain constant dhaabbataadha. In supply of good decrease. Gaxirrisaa jechuudha. Gaafiin kun mee akka isin fakkaate ilaala. The answer is what? B. In sodaatina. Gaafiin maali? B. B'n akkam jaa? Supply curve shift outward. Gama alaatiin sararamaa jechuudha. Isa sarara irra qaxxaamuree deemu san jechuudha giraafii irratti. Siin agarsiisarra deebinee ilaalla wanna kana. Gaafiin kun kutaa hunda hammatee jira jechuudha. Kutaa 9, 10, 11 hanga 12tti. Wanni kun dirqama hanga 12tti briefly discuss goruutu isin irraa eegamaa jechuudha yeroo qabdanii fayyadamtanii. Gaafiin kun akka qorumsa biyyoolessaa bara dabreetii wajjin zasseemaas wal fakkaata. Hin sodaatin ammas. The answer is what? B. Supply curve is what? Outward. Gama alaatiin irra qaxxaamuraa jechuudha. Question number 12. One of the following estimation method of GDP, gross domestic product, include the market value of all final good and service produced in what country? A. Production method, B. Income method, C. Expenditure method, D. All of the above. Kasnuun jechaa jira. Gaafii kudha lammaffaa sirri dhageeffadhu. Kanneen armaan gadii keessaa mala tilmaama GDP armaan gadii keessaa inni tokko gatii gabaa hunda xumura of keessatti qabataa. Inni kuni kamiidhiiroo. Sirriitti hordofi. The answer is what? Isaan hundaa'u meezedis ni qaba. Incomes meezedis ni qaba. Expenditure ilmaa kun maa beekamaadha. All of the answer is what? All of the above. Gaafii kennaadha tun takka boonasiiti. Haala kanaan laaluu danda'uu qabdan. Question number 30. Good who demand change directly with income are called A. Complementary good, B. Inferior good, C. Substitute good, D. Normal good. Good whose demand change directly with income. Gaafii kun gaafii ijoodha qabadhu. Okay? Takkaan saasiifiin adda baasa. Meeshaaleen fedhii isaanii kallattii galii waliin jijjiiramu. Hawaamamu sun eenyu? Unuun jechaa jira bara. Kan kallattii isaatii waliin kan jijjiiramu jechuudha. Kallattii isaatii wajjin kan jijjiiramu sun eenyu dhiiroo? Komplimentarii gudiin amma tokkoon bakka bu'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaazexaa peetirooliidha. Makiinaa fi gaaza jechuudha. Addaan hin ba'u. Makiinaa yoo gaazni hin qabaanne hin deemu socho'u jechuudha. Kun amma waliin deema. Inferior good jechuun salphaaciidha. Yeroo kun normaal gudiin si qaalee karaa salphaaciitti geeddaru jechuudha. Substitute jechuun waan takkaan bakka buusu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo duraan buna fayyadamaa turte shaayiitti geeddaru. Buna fayyadamaa turtee bunni si qaalee sababa bunni si qaaleef shaayii bakka buuftee satisfaakshinii silaa bunarraa harkatu shaayii irraa harkachuu jechuudha. Normaal gudiin eenyu
normal good jechuun originala faashina huccuu faashina yeroo sanitti geeddarmu jechuu inni kun. The answer is what? Normal good jechuudha. Kan isaa waliin deemu directly what? Normal good jechuudha. Okay. Okay, hordoftoota kiyya gisee biraas idduma kanarraa kan addaan cite kana qabaddeen isinii dhiyaadhaa. Joogiraafiinis ni jira, histiriinis ni jira. Yoon dhaqqabee sadeen isin biraan hin gaa, haanillee isin biraan hin gaa yoon jeeniin kijibaa sadeen ammoo hangaan dandee irraa isin hin gaa. Like, share, subscribe, comment godhaan jajjabeessaan isin hin jaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Barnoota hafanii waliin turtii gaarii nagaan naa jiraadhaan isin hin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa.